Nagaa qabdanii hordoftoota koo jirtu baga jiraatanii anillee nagaa kootii har'a waan bareedu tokko isinitti agarsiisuu dhufee jechuudha. Yeroo namni isinii dawwalu jechuudha. Maqaa dhawwaame maqaa nama isinii dawwalee sana jechuudha. Akkaataa itti namni yeroo isinii dawwale maqaa nama sanaa waamee isinitti himu isinitti agarsiisa jechuudha. Silkii keessanirraa haappiin buuftanii waan buuftanii qabdanii akkasumatti bakka sirreeffattan isinitti agarsiisa jechuudha. Haga dhumaana hordofaa waa tokko inni hojjettan eenyuun na dawwalee laata jettanii fuutanii silkii ilaaluu maqaa nama qabattanii sanatu hin taane utuma isin ilaalis sagaleedhaan maqaa nama sanaa waamee isinitti himaa jechuudha. Taarisiin hojiirra jirtu yookiin harki keessan jiidhaadha bishaan tuqee jira kanaaf isa kana immoo sirreeffattan maqaa nama sanaa ingiliffaan waamee isinitti himaa jechuudha. Maquma isin ittiin nama sana qabattanii jirtanii kanamee akkamitti akka sirreeffattan isinitti agarsiisaa aga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Warroonni YouTube koof aaraa taatanii maatiin haftaa subscribe-naaf godhaa iddoo kanarratti ol kan jettu irra tuqaadha. Sanaa booda viidiyoo ani gadhiisu barnoota ani gadhiisu guyyaa guyyaadhaan sin bira gahaa jechuudha. Barnoota hagammaa sin darbe iddoo viidiyoo kana tuqaatii seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Akkaataa silkiidhaan nama hordofan kan kana waa baay'ee isiniif maxxanseen jira. Kanaaf seenaa irraa baradhaa viidiyoo baay'ee jira gatii isiniin baasisu isiniin jedha. Viidiyoo koo laayik godhaa laayik gochuun dageetiina akka namni argee irraa baratuuf laayik godhaa isiniin jedha. Please laayik naaf godhaa subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Danuun keessan naaf gotaa jirtu galatooma warri naaf gootan isinan jaaladha. Walaa jajjabeessinu waan beeknu walaa barsiifnu isiniin jedha. Amma gara barnootaatti isin dabarsaa jechuudha. Kallattumaan as keessa seenaa jechuudha. Ergaala kanaan as keessa seennee jechuudha maal goona maqaa nama nuuf dawwaluu sana waamee akka nutti himuuf iddoo kanarra sarara tuqaa sadiitu jira achirra xuqnaa. Erga achirra xuqnee seetingii keessa seennaa jechuudha iddoo kanarra. Obsaan hordofaa gadhumaatti. As keessa jechuudha iddoo kaal backgroundii kan jedhu kanarra yoo xuqnee haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kun amma akkaataa itti jijjiirannu yoo iddoo kanarra xuqne akkaataa namni yeroo namni nu dawwalu duubatti siquufaa fuulduratti siquufaa taate kun yoo barbaadan sirra godhattu barbaadan sirra godhattu jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu iddoo kanarratti akkasiin ta'etti. Azalatti immoo jechuudha kunoo backgroundii kan jedhu kanarra yoo xuqxanii suura yookiin backgroundii dudduuba yeroo namni isinii dawwalu suura irra godhachuu barbaadda sana isinii fidaa jechuudha. Iddoo background kan jedhu kanarra hooxumne amma iddoo kunoo mallattoo pilaasii iddoo kanarra jirti. Amma suura tokko innaa fidannu jechuudha. Achirra xuqnee suura fidanneetu dudduuba irra godhanna jechuudha. Amma suura tokko mee irra godha. Mee suura tokko hoon irra godhu. Kunoo jechuudha jijjiirame jechuudha yeroo namni nuuf dawwalu akkanatti suura keenya fidaa jechuudha. Maal godha iddoo kanarratti rukunnaa jechuudha. Seeyal kaal background kan jedhu kanarra dhoofna. Sanaa booda yeroo namni nu dawwalu akkasitti suurri dhufaa jechuudha gubbaarratti. Sinii gala miti kun sinii gala jedhee yaada amma duubatti deebina. Ladiin gatan keessa bahee ama. Ergaala kanaan xuqnee iddoo kanarratti immoo kaal an jedhu kana iddoo gara gadii lammaffaa irratti yoo xuqne iddoon kun riigingiidha. Asirra yoo xuqne sagalee mobaayilii yeroo namni nu dawwalu spiikara isaatii jechuudha. Kuni isa kanaa jechuudha. Iddoo gara gadii kanatti immoo jechuudha. Azala eebitaayii baatirni kan jedhu kuni akkaataa itti yeroo namni nuuf dawwalu yeroo saalintii irra jiru uursu jechuudha kuni. Kana kanaan bira dabarraa iddoo gara olii kanatti immoo jechuudha. Erga as keessa kana sirreeffannee duubatti deebinaa. Erga duubatti deebinee jechuudha as keessatti iddoo kanarra xuqnaa jechuudha. Kunoo iddoo sadaffaa tanarra jechuudha. Akkuma argitan kana azwar edingi kaals kan jedhu kanarra xuqna. Amma kunoo iddoo kanaa jechuudha kan yeroo namni siniif dawwale maqaa nama sanaa waamee sinitti agarsiisu sinitti himu jechuudha. Maal gootuu iddoo tokkoffaa kanarra tuqxuu read call name allowed kan jedhu kanarra tuqxuu.
yeroo kanatti xuuxanii keessa nama of ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan jira. Maal gootuu hin bantu asirra xuuxaniitu akkas garagashitu. Sanaa booda maal gootu iddoo kanarratti immoo isa gadi dabarsitu. Amma keessan akkasitti jiraate bantanii kaataniitu amma akkasitti jira keessan. Asii bantaniitu ishii kana immoo jechuudha gad dabarsitu. Haala kanaan sirreeffattu maqaa namaatiin waamee sinitti himaa jechuudha. Maqaa nama siniif dawwale sana haala kanaan sirreeffattu siniin jedha. Iddoo kanarratti immoo daqiiqaa amma namni sinii dawwalu yoo iyyuu isaa barbaadan yoo barbaadan 5 irratti as gubbaarra bantanii jechuudha. Yoo barbaadan 2 yoo barbaadan kunoo yoo barbaadan immoo amma barbaadan irraa asirratti barreessitanii irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti akkasiin barbaachisetti iddoo kanarratti immoo jechuudha voolumee sagalee jechuudha. Amma sagalee ol kaasuu yeroo namni dawwalu akka inni xinnaatee siniif dawwalamne isa kana yoo barbaadan banattu jechuudha. Haala kanaan banattu kana akkasittiin dhiistu jechuudha. Akkasitti siniif waama maqaa akkasiniif galu abdiin qabaa jechuudha. Siniif galana fakkaate sinitti sin mul'atanatti fakkaata jechuudha. Amma immoo jechuudha asuma jala as deebinee kaal display with happis kan jedhu kanarra xuqna asirra jechuudha. Erga asirra xuqnee akkamitti akka nuuf dawwalamu amma asirra fuulduratti bahee akkaataatti dawwalamu asimmoo mataa yookiin fuuldura mobaayilii gubbaa kanarraan gad dhufuu xinnaatee jechuudha. Iddoo kanatti immoo xinnaatee haala kanaan iddoo kanatti immoo bal'atee ka barbaadan kanarra godhattuu barbaadan haala kanaan as siqee akkasinitti mul'atu. Ishiin kun immoo gubbaarraan ishiin kun immoo xiqqaattee garasittis kana filannoo keessan jechuudha. Jala kanatti sin kan barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan kana haala kanaa sirreeffattu jechuudha. Iddoo kanarratti akkasiniif galu abdiin qabaa. Barnoonni kana fakkaata karaa baratanis abdiin qabaa. Sheer waliif godhaa siniin jedha. Akka namni biraallee argeerraa baratu laayik godhaa. Gaaffii qabaattan immoo koomentii godhaa siniin jedha. Siniin deebisaa amman beekurraa sheer walii godhaa akka namni argeerraa baratu siniin jedha. Akka irraa baratanis akkasiniif galu abdiin qabaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Turtii gaarii qabaadhaa.